abaye malo koya abaye malo. Barraaqaanis akkas jechuun deebiseefi isin eenyu kan jetteefi nuti si'i ani si'i ati immoo ana nuti hortee ilmaan Kuushiiti nuti dhiiga tokko amantiin siyaasaan lagaan adda hin qoodamnu ittiidhaani yaasoo giddaa yoo fiiyyette miyaa'e jechuu dandeenya yoo tokko ta'uu baanne garuu yeroo dhumaatii fi lafarraa nu nuguuguuf deemaa akka jiranii beekuu qaba. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22 kutaa 24ffaa kutaa 23ffaa keessatti Bishooftuun madda oomisha dammaa burqaa aannanii madda midhaanii fi bishaanii ta'uu isheerraan kan ka'e namoonni baay'een Kana'aan Oromiyaa jedhanii akka waamanii kumeen yookaan ishiin cubbuu ishee kanaan dura raawwatte ofirraa dhiquuf jecha qaabsa'aa lammii ta'uuf waadaa seenuu ishee dantaa yookaan bu'aa kanaan dura argachaa turte caalaa danuu cina dhaabbachuun ishee gammachuu guddaa isheef kennaa jiraachuu ta'uu isaa dargaggeessi mataa faaxuu hoteela Bishooftuu afaaf taa'ee danuu eegaa ture Barraaqaa Booruu ta'uu akkuma kutaalee darban keessatti yaadattanii danuu fi Barraaqaan hojjettoota daandii baaburaa Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa hojjetaa jiran keessaa isaan tokko ta'uu fi danuun tolaa waliin halkaniin bakka qotamaa jiru sanaa qotee waan maramaa kan argee fi Barraaqaan ammoo caaltuu gaggabdee kufte fuudhee gara mana yaalaatti kan geesse ta'uu ni yaadattu. Konkolaachisaan kumee akka qabuu fi ergame kumee haala kabiraaf kan barbaadaa jiru ta'uu isaa akkuma ishee bira ga'een dirqamatti kenname irraanfatee haaloo kanaan duraa itti ba'uudhaaf isheetti dhaadachuudhaan kana booda harka koo keessaan baatu gabaabaatti waan ansiin jedhe ni raawwatta moo hin raawwattu ittiin jedhee sodaachisuu isaa kumeenis yeroo jalqabaaf rifachuu ishee. Barraaqaa fi danuun hoteela Bishooftuu afaafitti wal arganii erga wal dubbisanii booda bakka jijjiirrachuun hoteela Piraamid ta'anii bishaan Bishooftuu isaan fuula diriiree jiru ilaalaa daawwachaa akkaataa danuun itti poolisota harkaa miliquu fi Barraaqaa fi hiriyoonni isaa harka wayyaa jilaan hojjechaa turuu isaanii danuunis gaafa Barraaqaa fi namoonni inni hin beekneen tumsamee miliquun isaa kan isa ajaa'ibe ta'uu Barraaqaan haala danuun keessa darbee fi akka itti Bishooftuu ga'e utuu itti himaa jiru addaan jete. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Kumeen yookaan ishiin konkolaataa dhufee ishee bira dhaabbatte sanaan qabamte moo eessa buute? Danuun akkamitti miliqe? Kumeen akkamitti isa biraa dhibde? Dhattee harka laatte? Kumeen isaaf jettee qabamte jechuudha. Barraaqaa fi danuun gara fuula duraatti maal gochuuf deemu? Waraabessi caaltuu bijigaa fi jiituufaa nyaate maaliif yuusuu didee? Obbo Lamuunoo gara kam jiru laata? Waan fedheef iyyuu kutaa 24ffaa waliin haa hordofnu. Kumeen garaa isheetti malaan bishaan waadu jette afaan isheen garuu konkolaachisaa sanaani sila si waamnaani maaliif dhufuu didde? Yoom eessatti? Gara manaa kottu jedhee Jabiloo sitti hin ergine? Dhugaa yeeshiin aduutu
Ani hin dhageenye. Kanaafuu galgala dhufuu dandeessaa? Sa'aatii 3 booda. Tole nan dhufa. Rukuttaan onnee isaanii dabale. Haa ta'u galgala wal agarra. Akka jetteen baajaajiin tokko dhuftee naanneffattee kumee fuuldura dhaabbatte. Kumeen harka ol qabdee nagaatti dhaamaa baajaajii seente. Innis akka deebitu mallattoo itti agarsiisaa gara baajaajii dhaabbattee jirtuutti socho'e. Konkolaachisaan baajaajichaa garuu itti ajjete. Konkolaachisaan konkolaataa lakkoofsa gabatee baajaajii qabachuuf carraaqe. Gabatee boodaa hin qabu baajaajichi. Utaalee konkolaataa isaa keessa seene qabuudhaafi mootora kaasee kennaa boba'aatti garmalee jabeessee ajjete. Xiqqoo akka siqeen karaa boodaa boolla keessa waan galetti fakkaate. Utaalchisee baasuuf yoo guddisee itti ajjete illee konkolaatichi sagalee dhiphachuu dhageessisuu malee socho'uu hin dandeenye. Eessumaayyuu sigigaatee karaa keessaa ba'ee dhagaa tokkotti dhaqee hirkate. Kan rakkina uume immoo ijoollee dhagicharra ta'aa turan keessaa tokko dhagaa waliin walitti qabee damace. Iyya kuukkuutu bu'e. Dubartoonni safara sanaa deeggarsa iyyaa godhanii. Iyya isaaniin safarichi wacaa fi jeequmsaan dhaalame. Gama biraatiin dhukaan yookaan boombiin tokko bakka sila hooggantoonni poolisii turan irraa dhaga'ame. Konkolaachisaan saree maraatee ta'e oliif gadi kaate. Mucaan duraan feestaalii baatee kumee waliin dhufe hin jiru. Jaartii maanguddoonis hin jirtu. Eessaa fi yoom akka deemte hin barre. Callisee naannoo sana barbaaduuf walii gadi fiige ni kaate. Garuu argachuu hin dandeenye. Raaqaan waan ta'aa turee fi waan hordofaa turan danuu fi ibsuu akka itti fufetti jira. Atis akkuma kumeen nyaaraan si tuqxeen karaa bitaa mandara keessa seente. Marfata tokko booda mucaa xiqqaan feestaalii baatee ture suni sitti dhufee feestaalii keessii kenne. Daandii marfata lama erga si adeemsisee booda mana tokko keessa si fuudhee galee wayyaa jijjiirratte. Dargaggeessi bakki atitti wayyaa jijjiirratte ammoo mana isaanii keessa turuun rakkoo akkasitti fiduu danda'u. Manichi kan Oromoo waan ta'eef ija shakkiin akka ilaalamuu siif ibse. Yeroodhaafis Duukam yookaan Bishooftuu deemuu akka qabdu si gorse. Gorsichi qajeelfama wa'ii of keessaa qaba. Siifis siif galeera. Bakka taaksii qofaan akka si ga'an gaafatte. Karaa boodaa baasanii si geggeessanii. Duukamiin dhuftee siree qabachuu fi hoteela hora Arsadee seente. Hoteela kana kan filatte maqaa isaatiin maqaa isaa waan jaallattuuf jechuudha. Waraqaa eenyummaa gaafatamte ni wareerte. Poolisicha harkatti si dura hafeera. Waraqaa eenyummaa ciccitaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa siif kennamee tureen bulte. Osoo barattoota 350 waliin hin hariimiin dura akka barataa yuunivarsiitii turtetti beekna. Bakka hundaayyuu akka hin seenne waan dhorkamteef maqaa kee caalaa ture dhoksitee danuudha jette. Lubbuu kee tursuu fi hojii humnaatti middeeffamte. Danuun akkuma haasaa barraaqaa dhaga'een harka lamaan mataasaa qabate. Isin eenyu? Maaliif hanga kana na qorattu? Ati hoo bakka daandii baaburaa sana maal hojjetaa turte? Ati dhuguma hojjetaa guyyaa hin turre? Barraaqaanis akkas jechuun deebiseefi. Isin eenyu
kan jetteefi nuti si'i ani si'i ati immoo ana nuti hortee ilmaan kuushiiti nuti dhiiga tokko amantiin siyaasaan lagaan adda hin qoodamnu adda qoodamuu hin qabnu jennee harka wal qabannee kan kaaneedha bahaa lixaa kaabaa kibbaa harka wal qabannee kaanee jirra Oromoo bira tarree ilmaan kuush tokko taanee yoo dhaabbanne aadaaf safuu walii kabanyee biyya jaalalaa uumuu dandeenya akka akaakilee keenyaa durii dimokiraasiin bullee wal bulchuu dandeenya nuti kana goonaani warri of tuultotaa warri hamman jirmee udaan jirmaa osoo hin jaallatin karaa qabatti nuti haaloo ba'uu fi hin deemnu kan nu cuniinu garuu kennuun gannu yoo wal ijaarre jarattiidhaan yaa soo giddaa yoo fiiyyette miyaa'e jechuu dandeenya yoo tokko ta'uu baanne garuu yeroo dhumaatii fi lafarraa nu nuguuguuf deemaa akka jiranii beekuu qabna jedhe danuunis amma gabaabaatti maallarraa barbaadda maallarraa barbaaddu jedhee gaaffii dhiyeesseefi gaaffii danuun dhiyeesse kun sirrii fakkaata maaltu irraa barbaadama eenyutu irraa barbaada xinnaaf guddaan dhiiraaf dhalaan hundumtuu harka poolisiitii akka inni miliquuf maaliif tumsanii danuun eenyu maaliif amma kana duukaa bu'anii hordofaa jiru barraaqaan faa'oo barraaqaafaa booda eenyutu jira kumeen poolisichaan galgala walagarra jettee ergi goyyoomsitee booda baajaajii liqxee milixxeetti gara kam deemaa jirti laata danuu fi barraaqaa wajji wal arguu fi moo isheenis akkuma caaltu bijigaa abdii baduudhaa fi dhaxxee abdii wajji wal agartii laata abdiin dhaabbata dhuunfaaf basaasa lafanni bu'e hin beekamne amma tolaan hidhamee jira jiituun bijigaajjiin waan dheeraa yoo taate illee mana dhugaatii keessa gaafanii deemaa ture saajjiin dhiphachaa yoo turte illee amma ishees hafuurri ishee dhaga'amaan jiru obbolamuunis bakka isaan ga'an hin beekamne kunoo amma yeroo dheeraa booddee barraaqaa fi danuun wal arganiiru isattaanu eenyu wajji wal argu laata waan fedheef iyyuu kutaa itti aanu hordofaa sabiskiraayib godhaa laayik godhaa sheer gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa afoola Oromoo tumsuun Oromummaa cimsuudha hundee bu'uura qaburra dhaabuudha galatoomaa